Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo zirra jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kiyyasin biraa jiraatu amantiif kutaan osoo addaan qoodiin kan dhiiraa fi kan intalaallee kan biyya keessaaf kan biyya laallee hundi keessan bakka jirtanii nagaaf kabajaan kiyyasin biraa jiraatu jecha akkuma argitan kana soofaa haalaan bareedaa ta'e harallee qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Isinirraa ka'ee gamu soofaa kana barbaannaan keessan na dubbisuu qofa isin jira akkuma argitan kana. Soofaan kun soofaa leezarii ta'e jechuudha. Soofaa leezarii jechuudha. Kararii isaa kararii barbaadanii fi akkaataa barbaadanii hojjechiifachuu dandeettanii obboleettiin teenya jechuudha. Haala isin argitan kanaan dalaisiifattee jirti isiniin jedha. Soofaan kun abbaa tokko tokkooti kan isin mul'isaa jiru kun abbaa tokko tokkooti jechuudha. Wal keessa jira. Diizaayinii inni itti dalagame kinoo kana jechuudha. Qulfiidhaanii leezariin isaa leezarii tokkoffaa akka ta'e maashaallaadha. Akkasuma teebiliin isaallee teebilii orijinaalii teebilii bareedduu taate jechuudha. Istaayiliin isiillee kinooti akkana fakkaatti kan teebiliin kunii fi soofaan kun walirratti dalagama jechuudha. Soofaan kun akkuma isiniin jedhe kun abbaa sadiiti jechuudha. Kan duratti abbaa tokko tokkooti. Innaa ka abbaa lamaati jechuudha. Akkasitti walumaa galatti kan nama torba teessisu jechuudha. Soofaan kun soofaa kana jaalattan taanaan kararii isaa jechuudha. Kararii barbaadaniin ajajachuu dandeettan jechuudha. Kararii leezarii jechuudha. Leezariin kun tokkoffaadha. Inni kun abbaa lamaati, kun abbaa sadiiti, kun abbaa tokko tokkooti, inni kun abbaa lamaati jechuudha. Diizaayiniin itti dalagame illee kana kan inni irratti hin dalagame ispoonjii osoo hin taane boondiidha. Boondiidii haalaan bareedaa ta'e jechuudha. Haala isin argitan kanaan maashaallah akkanatti bareedee hojjetamee jira jechuudha. Birriin namaa erga bahuu hin oolle yeroo takkatti wanta gaarii waan bareeda hojjechiifachuu jettee obboleettiin teenya akkasiin argitan kanatti soofaa akkaan bareeduu fi faashina ta'ee dalaisiifattee jirti jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen mana madaamee hojjettanii meeshaalee achi keessa argitan san qalbiin teessan isinitti tolee akkasuma immoo galfachuu barbaadanii garuuyyuu ammoo akkasitti biyya hin jiru akkanatti hin dalagamu jettanii kan shakkitanillee ni jirtan isiniin jedha. Saniif inni kun ragaa isinii ta'a jedhee yaada obboleettiin teenya jechuudha. Akkasumatti achirraa iskiriinshoot gootee nu ergite haala isin nu ergite sanii olitti hojjannee haala kanaan baasneef jira jechuudha. Inni kun abbaa sadiiti maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Karariin isaa kararii isin argitan kanaan kararii kana naa ta'u jettee filannoo isiitiin kararii kana gooneef jechuudha. Isinillee barbaadan kararii barbaadanii ajjechuun dandeettan leezarii kararii barbaadan jijjiirtanii jechuudha. Kararii nu jalaa hin qoshoshu jettan murteessitan feetanitti jechuudha. Inni kun argitanii abbaa tokko abbaa sadii abbaa lama ta'e isinii himee jira kunniin lachuu kan bira dhaabadhu kun abbaa tokkooti jechuudha. Soofaa haalaan bareeduu fi akkasuma leezariin isaa tokkoffaa ta'e akkasuma boondiidiin isaallee boondiidii ajaa'ibaa ta'e jechuudha. Namoonni hajamtanii dalaisiifachuu barbaadanii keessan na dubbisuu ni dandeettanii isiniin jedha kan isinirraa eegamu waasappii fi teelegiraamiidhaan heeloo jechuu qofa jechuudha. Lakkoofsa kiyya yeroo hundaayyuu as jala isinii kaaya waan ta'eef asirra ni argattu isiniin jedha. Soofaan akkan bareedu kana akkasuma diizaayiniin isaallee wanti isaa bareedu kana akkasuma immoo algaa isaallee maachima isaa na dalaisiis jettee algaa akkana fakkaatu kana dalaisineefii jirra. Akkuma isiniin jedha gatii soofaa osoo isinitti himin bira darbuu kiyyaa fi soofaan sun jechuudha soofaa san guutuu qabatee teebilii qabatee 100 fi 60 jechuudha wanta boondiidii ta'eef jechuudha. Soofaan sun waan keessi isaa boondiidii ta'eef yoo boondiidii hin taane gatiin isaa akkasii miti garuu boondiidiidha kuni majliisa illee yoo irra majliisni illee sanuma ol isin fixa waan ta'eef soofaan kun soofaa baay'ee bareedu ittaansii algaallee maachima isaa naa dalaisisettee maachii isaa jechuudha. Algaan kun guddinni isaa meetira 1 fi saantii 80 algaa baay'ee guddaa ta'e jechuudha. Akkasuma kiisni isaa jechuudha yookaan komodiinoon isaa kinootis tasharataatiidhaan haala isin argitan kanaan kan dalagamee jiru jechuudha maashaallaadha. Namoonni meeshaa kana jaalattanii barbaadanii ajjechuu barbaadanii keessaan dubbisuu ni dandeettan isiniin jedha. Guutuun isaa leezariidhaan kan dalagame akkuma isin argitan kana algaan kun maal qaba jettanii chuppudiidhaa fi sibiila of keessaa qaba jechuudha. Algaa haalaan bareedaa ta'ee fi midhagaa ta'e kana jechuudha. Namoonni jaalattanii ajjechuu barbaadanii gara keessaatiin dhiyoo dhuftanii na dubbistanii gamaanumaan nu biratti ni argattu isiniin jedha. Algaan kunillee gatiin isaa birrii 90 jechuudha. Sababni inni 90 ta'eef maali yoo jettanii argaartanii geexaageexii isarra jiru argaartanii akkasuma algaalleen meetira 1 fi 80 hanga algaan guddatu argaa jirtanii isin yoo barbaadan saayizii isaa qannasuu dandeettan garuu istaayiliin isaa akkana isiniin dhufu kana beekaa isiniin jedha. Algaa haalaan bareeduu fi akkasuma algaa hedduu guddaa ta'e jechuudha. Guddinni algaan kana caalaa guddaa inumaa hin jiru hin beektanii macarrashaa algaan guddaa kana isiniin jedha. Namoonni algaa kana jaalattanii ajjechuu barbaadanii gara keessaatiin nu dubbisuu dandeettanii isiniin jedha. Komodiinoon isaa kiisiidha. Gara lachirrattuyyuu kiisidha akkuma isin argitan kana jechuudha maashaallaadha. Guutuun isaa geexii kanaan akkanatti faayamee tolfamee jira. Komodiinoon isaa kun hin sosochaa'e isiniin jedha.
bootatti kan socho'u isin hin jira kakkaafamu malee walirratti miti waan ta'eef akkuma isin argitan kana komodiinoo isaa lamaan dabalatee chupudii dabalatee sibiila dabalatee algaa kana dabalatee 90,000 haala kanaan bareechifnee gatii qannasnee fi dalagsisnee fi baasnee fi jira jechuudha obboleettii teenna. Ka eegdee olitti jechuudha ka eegdee olitti argamee fi maashaallaadha isinillee warri nu amantanii gara keennan dhuftanii ajjattanii kana olitti akka nurraa argattan abdii guddaa isinirraa qaba meeshaa kwaalitii fi meeshaa orijinaalii kana olii akka isin baafnullee abdii qabna jechuudha isinillee nu abdattanii osoo maatii qabdan osoo fira qabdanii osoo abbaa manaatii fi osoo obboleeyyan qabdanii nu amantanii nurraan dhuftanii hooma takka isin hin saalfachisnu irraa gammaddan isin jira warroonni jechuu barbaadanillee ajajadhaa isin jira warroonni ajajattanii nu bira qabdanillee waluma duraa duubaan isin baafna waan ta'eef obsaan nu eeggadhaa isin jenna ittaansii ammallee teebilii zuriyaa nyaataa naaf daleessisii jettee abbaa teessoo jahaa jechuudha haala isin argitan kanaan jechuudha maashaallah bareechisnee baasnee fi jirra jechuudha mukni isaa muka awaanzaa jedhamutu jira muka awaanzaa jechuun muka baay'ee orijinaalii ta'ee fi muka baay'ee bareedaa ta'e jechuudha haala isin argitan kanaan kursii jahaa fi teebilii haalaan bareedaa ta'e akkana dhiyaate kana jechuudha teebiliilleen haalaan guddaadha akkuma isin argitan kana haala kanaan isallee hojjachiisnee baasnee fi jirra jechuudha meeshaa asirratti obboleettii teenna kana keessa kan jaalatta yoo jiraate keessa na dubbisuun irraanfatina isin jira kana qofa miti meeshaaleen hedduutu jira jechuudha wal bira baasnee waraabne garuyyuu viidiyoo waan na jalaa dheeratuuf jecha addaan kukkutee marsaa itti aanu yookaan kutaa itti aanu irratti gad isinii dhiisa inshaallah isinillee viidiyoon kiyya kun akkasirratti naa laallamuu fi hiriyoota keessan akkam jaalattaniif sheer godhaa akkasuma immoo warroonni maatii naaf hin taane saskiraayib godhaa maatii naaf ta'a isinin jedha warri maatii naaf taatan hiriyoota keessaniif sheer godhaa isinin jedha akkasuma viidiyoon kiyya akka nama hedduu bira naaf faffaca'uu fi laayikii tuquun irraanfatinaa isinin jedha teebiliin kun akkatti bareedu laalamee lafa siraamikii fakkaata teebilii hedduu bareeduu fi haalaan midhaagaa ta'e kana jechuudha haala kanaan hojjannee baasnee fi jira jechuudha maashaallah hin jaalatte jennaan subhaanallah akka malee isinillee argaa jirtanii namoonni hedduun gatiin isaa hin waddadaa warri jettan hin jirtanii gatiin isaa kan maxxanamuun akkaataa meeshaatiin jechuudha meeshaan gatii qannasullee hin jira meeshaan gatii dabalullee hin jira meeshaan hundi wal qixaa miti hin beektan jechuudha manuma wayii yoo bitattanii manni ulaagaalee ofii guuttatee haalaan bareedee xumuramee fi manni ammoo lafa duwwaa ta'ee goojjoon xiqqoo wayii irra jirtu gatiin isaa wal qixaa hin bitamu kana beekuu qabdan isinillee meeshaan kan waddaduuf meeshaan nu bira ka gatiin qannasullee hin jira akkaataa namni sun itti ajajatuun jechuudha meeshaa quality meeshaa saniitu wal qabsiisneeti malee lafatti miti ka waddadu sinin jedha meeshaa bareedaa yoo barbaadan gatiin isaa akkasuma ol ka'aa akkasuma immoo jiddu galeessa yoo barbaadan gatiin isaa jiddu galeessuma akkasuma meeshaa gadi bu'aa yoo barbaadan gatiin isaa illee akkasuma gadi bu'aa hunduu darajaa qaba wanti isin beekuu qabdanii wanti martu darajaa ofii qaba sinin jedha waan hamma gammaan dhageeffattaniif naa galatooma hiriyoota keessaniif sheer gochuun irraanfatinaa